Kudhan bara 2009 dhiyeesse Koongiresiin Federaalawaa Oromoo fi Dhaabbanni Dimokiraasummaa Uummata Geediyoo akka hin fudhanne beeksisaniiru. Manni marii bakka bu'oota uummataa akkuma barame yaada Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa deeggaree raggaasuun akka isa gaddisiise Koongiresiin Federaalawaa Oromoo ibsa baaseen beeksiseera. Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa qaama mootummaa waan ta'eef bilisummaa gabaasa kana akka shakku Koongiresiin Federaalawaa Oromoo himeera. Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa dhiibbaa mootummaa irraa bilisa ofiin jedhu kun paarticha seera fuulduratti itti gaafatamaa gochuuf haala wayita mijeessuu akka ofirraa ittisuu fi qulqullummaa isaa akka ibsatuuf carraa akka hin kenneef ibsa baaseen beeksiseera. Qaamni tokko dhiibbaa kamuu irraa bilisa yoo ta'e qaama gaafatuu fi gaafatamu dubbisuu yaada qaama lamaanuu dhaggeeffachuu akka qabu paartichi hubachiiseera. Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa garuu gabaasa dhiyeesse kana akka qaama bilisaatti osoo hin taane qondaaltota mootummaa bakka bu'uun akka ta'e ifatti akka irraa beeksisu Koongiresiin Federaalawaa Oromoo ibsa baaseen beeksiseera. Paartichi mormiin uummataa kun akka babal'atuuf hin gumaachine jedheera. Dambalii mormii uummataa bifa akkasiitiin akka babal'atuuf Koongiresiin Federaalawaa Oromoo gumaachuuf humna akka hin qabnes himeera. Uummanni Oromoo gara fuulduraattis qaamni kamuu heera mootummaan ala aangoo akka qabatuuf aangoorra akka turuuf kan hin eeyyamne ta'uu Koongiresiin Federaalawaa Oromoo beeksiseera. Paartichi qabsoo siyaasaa karaa nagaan jalqabe cimsee kan itti fufu ta'uusaa mirkaneesseera. Akkaataa murtii fi yaada komishinichaa akkasumas mana marii bakka bu'oota uummataan paartii Koongiresii Federaalawaa Oromoo diiguuf yaaluun kaayyoo uummata Oromoo gara duubaatti akka hin deebisne beeksiseera. Bifuma wal fakkaatuun dhaabbanni Dimokiraasummaa Uummata Geediyoo mormii uummata godina Geediyoo kakaasuu fi babal'isuuf gumaacheera jedhamee yakkamuun dogoggora akka ta'e beeksiseera. Dhaabbatichi haala siyaasaa walxaxaa fi bakka paartiin biyyattii bulchaa jiru ga'umsa siyaasaa hin qabnetti aangoon siyaasaa kan uummataa akka ta'e qabatamaa mirkaneessuuf qabsaa'aa akka jiru beeksiseera. Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa lammiileen biyyattii saba Geediyoo hin taane godinicha keessaa akka ba'aniif dhaabbatichi kakaaseera jechuun gabaasa dhiyeessee akka hin fudhanne himameera. Uummanni Geediyoo waggoota hedduuf sabaaf sablammoota Itoophiyaa wajjin nagaan jiraachaa akka ture yaadachiiseera. Sabni Geediyoo gara naannolee biroo deemuun akka lammii Itoophiyaa tokkootti nagaan hojjetee jiraachaa akka jiru dhaabbatichi ibsa baaseen beeksiseera. Maddi mormii uummataa rakkoo bulchiinsa gaarii fi dhiittaa mirga namummaa paartiin biyyattii bulchaa jiru lammiilee raangaa jiru ta'ee osoo jiru paartilee mormitootaa yakkuun sirrii mitittiin jedheera. Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa mormii uummataa ilaalchisee gabaasa mana marii bakka bu'oota uummataaf dhiyeesseen paartileen siyaasaa mormitootaa itti gaafatamuu qabu jechuun isaanii ni yaadatama. Lammiilee Itoophiyaa eeyyama jireenyaa malee Saawud Arabiyaa jiraatan keessaa kan sanada imalaa fudhatan 23,000 qofa akka ta'an mootummaan Itoophiyaa beeksise. Mootummaan Saawud Arabiyaa lammiilee biyya alaa eeyyama jireenyaa fi hojii hin qabne guyyoota 90 keessatti biyyattii gadhiisanii akka ba'an labsuun kan yaadatamudha. Labsi mootummaan biyyattii lammiileen biyyoota alaa kamuu eeyyama jireenyaa hin qabne biyyattii gadhiisanii akka ba'aniif labse kanaan lammiilee Itoophiyaa baay'ee akka miidhu himameera. Lammiileen Itoophiyaa eeyyama jireenyaa malee Saawud Arabiyaa keessa jiraatan lakkoofsi isaanii 400,000tti akka tilmaamamu himameera. Labsi dhiifamaa mootummaan Saawud Arabiyaa labse kanatti fayyadamuun lammiileen Itoophiyaa 23,000 gara biyyaatti deebi'uuf sanada imalaa fudhachuu isaanii dubbii himaan ministeera dhimma alaa obbo Mallas Alam himaniiru. Guyyoota 90 mootummaan biyyattii labse kana keessaa walakkaan darbus baay'inni lammiilee gara biyyaa deebi'aa jiranii xiqqaa akka ta'e obbo Mallas beeksisaniiru. Lakkoofsi lammiilee Itoophiyaa gara biyyaatti deebi'anii kun hanga yaadame akka hin taanes dubbataniiru. Imbaasii fi waajjiraalee qonsiila Itoophiyaa Saawud Arabiyaatti argaman humna namaa fi maallaqaan cimsuun lammiileedhaaf sanada imalaa akka kennaa jiran himameera. Mootummaan Saawud Arabiyaa guyyoota 90 keessatti namoota seeraan ala biyyattii keessa jiraatan irratti tarkaanfii humnaan biyya baasuu hanga adabbii adda addaa akka fudhatu akeekkachiiseera. Lammiileen Itoophiyaa baay'een biyya keessatti carraa hojii fi haala mijataa waan dhabaniif gara biyyoota garaagaraatti baqatanii jireenya suukanneessaa jiraachaa akka jiran ragaaleen garaagaraa ni mul'isu. Mormii uummataa wajjin wal qabatee tarkaanfii suukanneessaa loltoonni mootummaa fudhatan jalaa ba'uuf dargaggoonni baay'een gara biyyoota garaagaraatti baqachuuf akka dirqaman ragaaleen ni mul'isa. Weerarri Raammoo Geerrii Masil qonnaan bultoota irratti miidhaa qaqqabsiisaa akka jiru himame. Weerarri Raammoo Geerrii ji'a Bitootessaa irraa jalqabee oomisha qonnaan bultoota naannolee Oromiyaa fi uummattoota kibbaa miidhaa akka jiru himameera. Weerarri kun godinaalee Oromiyaa 4 kan naannoo uummattoota kibbaa 12 fi godina naannoo Gaambeellaa tokkotti akka mul'ate ministeera qonnaa fi qabeenya uumamaa beeksiseera. Weerarri Raammoo Geerrii jedhamu kun ji'a Guraandhala keessa naannoo sabaa fi sablammoota uummattoota kibbaa godina Shaakkaa aanaa Yakkii ganda Shooshaatti boqqolloo jallisiin faca'e irratti yeroo jalqabaatiif akka mul'ate himameera.
Raammoon kun naannoo Oromiyaatti godinaalee Jimmaa, Iluu Abbaa Booraa, Buunoo Baddallee fi Wallagga Bahaatti boqqolloo qonnaan bultootaa maasii irra jiru weeraruun miidhaa qaqqabsiisaa akka jiru gabaafameera. Naannoo Oromiyaatti raammoon kun gandoota 384 aanaalee 43 keessatti argaman kan weerare yoo ta'u, naannoo Oromiyaatti raammoon kun gandoota 384 aanaalee 43 keessatti argaman kan weerare yoo ta'u, boqqolloo lafa hektaara 8,978 irra jiru akka miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Yeroo ammas balaa raammoo kana ittisuuf gandoota weerarri kun gaheetti keemikaalli farra raammoo geerrii biifamaa akka jiru ministeerri qonnaa fi qabeenya uumamaa Dr. Iyyaasuu Abrahaam miidiyaalee biyya keessatti himaniiru. Weerarri raammoo geerrii kun walumaa galatti lafa hektaara 31 irratti akka mul'ate Dr. Iyyaasuun dubbataniiru. Hanga ammaatti lafa hektaara 27 irratti hojiin weerara ilbiisa kana ittisuu akka hojjetame himaniiru. Hojiin weerara raammoo geerrii kun balaa dabalataa akka hin qaqqabsiisne to'achuuf jalqabame cimee itti fufa jedhaniiru. Mootummaan weerarri geerrii kun oomisha boqqolloo irratti miidhaa qaqqabsiisaa akka jiru osoo beekuu tarkaanfii hatattamaa hin fudhanne jechuun qonnaan bultoonni dubbataniiru. Tarkaanfii mootummaan fudhachaa jiru gahaa waan hin taaneef weerarri geerrii kun gara godinaalee birootti babal'atee miidhaa qaqqabsiisuu akka danda'u qonnaan bultoonni shakkii qaban himaniiru. Mootummaan Biriteen qondaaltota Itoophiyaa konfiraansii magaalaa Londanitti nageenya Somaaliyaa irratti mari'atu irratti hirmaatanii wajjin waa'ee dargaggoos Tsigee akka mari'atan dhaabbanni mirga namoomaa biyyattii gaafate. Konfiraansiin addunyaa magaalaa Londanitti adeemsifamu kanarratti ministeerri muummee Itoophiyaa Obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny hirmaachaa jiru. Obbo Hayilamaariyaam konfiraansii kanarratti ministeera muummee fi ministeera dhimma alaa Biriteen wajjin ni mari'atu jedhamee eegama. Qondaaltonni mootummaa Biriteen kan Itoophiyaa wajjin haalaan dargaggoos Tsigee mana hidhaa keessaa gadhiifamuu danda'u irratti akka mari'atan dhaabbanni mirga namoomaa biyyattii waa'ee dhimma obbo dargaggoos Tsigee hordofu gaafateera. Ministeerri dhimma alaa Biriteen dhimma obbo dargaggoos Tsigeef xiyyeeffannaa gahaa hin kennine jechuun miseensonni paarlaamaa biyyattii yeroo darbe komachuun isaanii ni yaadatama. Mootummaan Biriteen tarkaanfii akka fudhatuuf dhaabbanni mirga namoomaaf falmu kun mallattoo namoota 10,000 walitti qabuun duula jalqabuun isaas kan yaadatamudha. Hoogganaan dhaabbata Raapriif Haart Maark Kiiloch gama isaaniitiin mootummaan Biriteen lammii biyyattiif dursa kennuun qondaaltota mootummaa Itoophiyaa magaalaa London jiran wajjin dhimma obbo dargaggoos Tsigee irratti mari'achuu qaba jedhaniiru. Konfiraansii magaalaa Londanitti dhimma Somaaliyaa irratti mari'atamaa jiru kanarratti Itoophiyaa dabalatee hooggantoonni biyyoota garaagaraa hirmaachaa akka jiran beekameera. Konfiraansii dhimma nageenya Somaaliyaa irratti mari'atu kana dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi mootummaa Biriteen wajjin akka qopheessan gabaafameera. Konfiraansicha irratti hooggantoota loltoota isaanii Somaaliyaatti nagaa akka kabachiisaniif bobbaasan dabalatee deeggartoonnii fi dhaabbileen addunyaa argamaniiru. Gamtaan Afrikaa loltoota biyyoota adda addaa 22 ol Somaaliyaatti nagaa akka kabachiisaniif kan bobbaase ta'us gareen riphee loltoota Al-Shabaab garuu ammas nageenya biyyattii gaanfa Afrikaatti dhukkuba ta'ee itti fufeera. Keeniyaatti hooggantoonni bulchiinsa Sambuuraa Itoophiyaa daawwachuun isaanii qabeenya uummataa mancaasuudha jechuun bulchitoonni olaanoon morman. Jilli bulchiinsa Sambuuraa Itoophiyaa guyyoota 8tiif daawwachuuf baajata daalaara 58 yookaan immoo shilingii Keeniyaa miliyoona 6 akka ramadan gaazexaan biyyattii The Star jedhamu gabaaseera. Miseensonni jila kanaa hooggansa adda addaa irraa kan walitti dhufan yoo ta'u daawwannaa isaanii kanaan guyyoota 2f mana marii waldaalee daldala Itoophiyaatti leenjii ni hordofu jedhameera. Miseensonni jila kanaa leenjii guyyoota 2 malee mana marii bakka bu'oota uummataa waajjira oomisha gabaa Itoophiyaa fi gamtaa Afrikaa akka daawwatan gaazexaan kun gabaaseera. Hooggantoota miseensota jila kanaaf guyyaatti dirgoon daalaara 4,500 ni kaffalamaaf jedhameera. Maallaqni baay'een sagantaa daawwannaa kanaaf ramadame kutaa hawaasa adda addaa biraa komii kaasee jira. Bakka bu'aan bulchiinsa Sambuuraa Maarlaalloo Deeppii sagantaan daawwannaa Itoophiyaa kun maallaqa uummataa mancaasuu malee bu'aa akka hin qabne dubbataniiru. Balaa hongee biyyattii mudateen daa'imman baay'een midhaan nyaataa dhabuun bakka barnoota hordofuu dadhabanitti maallaqa hanga kana baay'atu daawwannaaf ramaduun sirrii akka hin taane himaniiru. Hooggantoonni Itoophiyaa daawwachaa jiran kunniin wayita gara biyyaatti deebi'an uummata isaan filateef ibsa akka kennan ni taasifamu jedhan. Bulchiinsa Sambuuraa naannolee Keeniyaa balaa hongee miidhaa guddaan itti qaqqabsiisaa jiru keessaa tokko akka taate himameera. Miseensonni garichaa daawwannaa isaanii Itoophiyaa kanaan baasii nyaataaf daalaara 25,000 kan ramadan yoo ta'u dhaabbata isaan daawwachiisu tokko wajjin akka walii galanis gaazexaan kun gabaaseera. Jilli hooggantoota 9 qabu kun baajata naannichaaf ragga'ee guyyoota muraasaan booda Itoophiyaa daawwachuun isaanii maallaqa uummataa mancaasuu akka ta'e qaamoleen hawaasaa fi siyaasaa adda addaa himaniiru. Hooggantoonni Itoophiyaa daawwachaa jiran komii isaan irratti dhiyaate ilaalchisee deebiin kennan hin jiru. Oduun guyyaarraaf qabanne kanumaa oduu biroon hanga walitti deebinutti turtii gaarii.